Humnoonni finxaaleeyyii fannoon godina Salaaleyaa irratti haleellaa raawwachuuf qophaa'aa akka jiran gabaafame. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa waraana bahaa giddu galeessaatti doolaara miliyoona 13.5 dhabuu ibseeti jira. Mootummaan Suudaan Iraan deeggaruuf Ameerikaa fi Israa'el irratti dhaadatu ibseeti jira. Yuukireen Ameerikaa gargaaruuf akkasumas immoo michoota isheef gargaarsa ittisa diroonii Iraan akka gootu beeksifte. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne isinitti himaa kan hangamaa isinitti himee hanga footoo oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Humnoonni finxaaleeyyii fannoo godina Salaaleyaa irratti haleellaa raawwachuuf qophiirra akka jiran gabaafame. Maddeen aanichaa akka jedhanitti humni aanaa dharraa keessa buufatee jiruu fi humni dabalata gara aanichaatti hedduminaan tibbana seenaa tarkaanfii guddaa fudhachuuf qophiitti jiraachuu simaniiru. Humni kun aanaa dharratti ifatti mooraa leenjii tolfatee hidhattoota leenjisaa akka jirus ibsaniiru. Tibbana warri leenji'ee marsaa kurnaffaa fudhatanii eebbifamus himaniiti jiru. Kuni taatee otoo jiru bulchiinsi aanichaa mootummaa Oromiyaaf gabaasa sobaa dhiyeessaa akka jirus ibsameera. Akka waan hidhattoonni garichaa 250 caalan karaa nagaatiin deebi'uuf harka kennatanitti gabaasa dhiyaatee soba akka ta'e dubbataniiru. Haleellaan garichaa yeroo kamuu jalqabamuuf waan danda'uuf uummanni yeroo kamuu caalaa of eeggannoo akka taasisu waliif akka birmatu jechuun dhaamaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan nageenya lammiileef yaadu yoo ta'e gabaasa aanaatiin burjaaja'uu dhiisee dursa humna nageenya bobbaasee haleellaa garee kana qophaa'eef jiru fashaleessuu qaba jechuunis dhaamaniitti jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa waraana bahaa giddu galeessaatti doolaara biliyoona 13.5 dhabuu isaa himeera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa sababa waraana bahaa giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiruun torbanitti galii hanga doolaara biliyoona 13.5 dhabaa akka jiru himeera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa waraana Ameerikaa fi Israa'el dilbata darbee Iraan waliin taasisanii hordofuudhaan balallii gara bakkeewwan 10 bahaa giddu galeessaatti taasifamu haquu isaas ibseera. Itti gaafatamaan olaanaa daldala daandii xiyyaaraa obbo Lammaa yaadachaa akka jedhanitti waraanni guyyoota 6 USA fi Israa'el Iraan waliin taasisanii gaggeeffamaa ture daandiin xiyyaaraa kana irratti dhiibbaa guddaa uumee akka jirus ibsaniiru. Hojii gaggeessaan kun akka himanitti daandiin xiyyaaraa kun guyyoota 6 darban keessatti balallii gara biyyoota bahaa giddu galeessaa haquu isaatiin galii doolaara biliyoona 13.5 dhabuu isaas ibseera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa imaltootaa fi fe'umsa gara biyyoota bahaa giddu galeessaatti deebisee jalqabuu isaas ibseeti jira. Mootummaan Suudaan Iraan deeggaruuf Ameerikaa fi Israa'el irratti dhaadatu ibseeti jira. Abdul Fattah al-Burhaanii weerara xiyyaaraa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan hammaachaa jiru ilaalchisee Iraan deeggaruuf qophii ta'us ibseeti jira. Abdallaan akka jedhetti nuti Iraan deeggaruuf yoo Ameerikaanonni loltoota isaanii lafa jalaan gara Iraanitti ergan nutis immoo birmadummaa obboloota keenyaaf Iraaniif loltoota erguuf qophiidha jechuun ibsan. Mootummaan Suudaan addunyaa hundaaf dhimmichi hammaataa jiraachuu akeekkachiisa cimaa dabarseeti jira. Ameerikaa fi Israa'el weerara Iraan lafa jalaa yoo cimsanii jalqaban Suudaan maddii Iraan dhaabbachuuf gara falmii kanatti seenuu akka dandeessu dubbataniiru. Waraanni kun sodaa haaraa uumaa jiraachuus waraanni naannoo giddu galeessaa qofa osoo hin taane gara Afrikaattis babal'achuu danda'as jedhaniiru. Suudaan yeroo dheeraaf immoo hariiroo cimaa biyyoota dhiyaa Iraanii fi humnoota naannoo waliin tiksaa akka turtes dubbataniiru. Tiraamp humnoota kurdootaan Iraan haleeluu qabu jechuun ibsan. Waldhabdee bahaa giddu galeessaa keessatti mudateen gara haaraa fi sodaachisaa ta'etti ce'aa jira jechuunis ibsaniiru. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp humnoonni kurdootaan Iraan irratti duuluu fi tarkaanfii waraanaa akka fudhatan jajjabeessuu isaanii gabaafameera. Tiraamp humnoota kurdootaan fayyadamuudhaan waraana kana daangaa Iraan ala qofa osoo hin taane gara keessaatti biyyoota rakkoo siyaasaa fi sabaa uumuu kaayeffateera jechuun himaniiru. Muuxannoo waraanaa kurdootaan naannicha keessatti qabanii fi bakka tarsiimoo daangaa Iraan irratti argamuudhaan isaan akka xiinxaltoota jedhanitti Iraan balaa guddaa geessaa galchuu danda'a jechuun himaniiru. Tarkaanfiin kun tooftaa waldhabdee sabaa keessoo Iraan keessatti uumameen fayyadamuudhaan meeshaa nageenyaa biyyattii laaffisuuf akka danda'ames himaniiru. Waamichi kun dhimma kurdootaan Iraan, Iraaqii fi Turkii gidduu jiru daran walxaxaa taasisuufis immoo biyyoota ollaa keessatti dhangala'uu mala jechuunis himeeti jira. Yuukireen
Yukureen Ameerikaa gargaaruuf akkasumas immoo michoota isheef gargaarsa ittisa diroonii Iraan akka gootuuf beeksifte. Baha jiddu galeessaa keessatti balaan diroonii Iraan guddachaa dhufuu gidduutti Yukureen muuxannoo waggoota dheeraa qabdu fayyadamuudhaan Ameerikaaf michoota isheef gargaarsa ogummaa akka gootu beeksifte. Pireezidaantii Yukuree Vilaadiimiir Zeleleksii akka jedhanitti USA haleellaa diroonii baha giddu galeessaa keessatti raawwatamu qolachuuf akka gargaartu Yukuree gaafachuus ibsaniiru. Zeleleksiin gaafii kana fudhachuun meeshaalee fi ogeeyyii farra diroonii ammayyaa Yukuree gara naannichatti akka ergamanis ajajeera. Zeleleksiin fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti michoota keenyan nu gargaaruuf immoo lubbuu uummata keenyaa baraaruuf yeroo hundaa qophiidhas jedhaniiru. Yukureen amma walqixxummaa ittisa qilleensaa addunyaa jijjiiruu irratti teknooloojii diroonii qaaliin baasii xiqqoodhaan kuffisuu danda'u hojjetee jiraachuus ibsaniiru. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irratti raawwatamee deebii kennuuf immoo diroonii kanneen dachaa Yukureen irratti mul'atu wal fakkaataa biyyoota baha giddu galeessaa irratti dhukaasaa waan turteef deeggarsi Yukuree nageenya naannoo keessatti gahee murteessaa akka qabus amanamaa ta'us himameeti jira. Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota jeemman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hangamaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha jeemman subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdan koomentii irra nuuf kaa'aa.